Oduu keenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad Keeniyaatti miidiyaaleedhaaf ibsa kennuu diduun himame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad miidiyaaleedhaaf maaliif ibsa kennuu didanii gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo ajjeechaa abbootii amantaa kiristaanaa 4 irratti tibbana raawwatame qaamni walabaa haa qoratu jechuun waamicha godhe. Waraanni bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatiin hoogganamu dhimma kana ilaalchisuun ibsa bal'aa baaseera. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Oduu biraatiin Artist Sa'aad Awwal dabalatee namoonni mana hidhaa Walloo keessatti argaman 90 ol kan ta'an hidhaarraa bahanii jedhame. Dhimma kanarrattis gabaasa guutuu isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jannee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti hime guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ajjeechaa abbootii amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa 4 irratti raawwatame qorannoo walabaa akka gaggeeffamu gaafate. Tibbana abbootiin amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa 4 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa mana qulqullummaa Cuqqaalaa keessatti haala suukanneessaan ajjeefamuun gabaafamaa tureera. Ajjeechaa kana kan raawwate ammoo waraana bilisummaa Oromooti jechuun miidiyaaleen mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti dhiyeenya qaban bal'inaanis gabaasaa turaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun waraanni bilisummaa Oromoo WBOn guyyaa kaleessaa ibsa baaseen ajjeechaa kana cimsee balaaleeffateera. Ajjeechaan raawwatame kunis namoota nagaa irratti haleellaa dhaqqabeedha jechuun ibseera WBOn. Namoonni yakka gara jabinaa kana raawwatan adda baafamanii seeratti akka dhiyaatanis waraanni bilisummaa Oromoo WBO Jaalmarroo Dirribaatiin hoogganamu ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo gama biraatiin ibsa guyyaa kaleessaa baase kanaan ajjeechaan abbootii amantaa irratti raawwatame kun ammatti maaliif akkamiin raawwatame kan jedhu ifatti wanti jedhame jiraachuu baatus ajjeechaa kanaaf mootummaa Itoophiyaa akka shakku ibseera. Itti dabaluun waraanni bilisummaa Oromoo WBOn aanga'oonni garee biyya bulchaa jiranii kallattiidhaan duguggaa sanyii lammiilee nagaa irratti labsaa akka jiraniis ibseera. Kanaaf akka fakkeenyaatti kan fudhate waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa keessatti koreen nageenyaa jedhamu kan pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin hoogganamu ajjeechaa labsaa akka turee fi ajajaa akka ture WBOn ibseera. Ammas ajjeechaan amma raawwatame kun waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf koree nageenyaatiin labsamuu akka shakku waraanni bilisummaa Oromoo ibsa kanaan akeekeera. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa mooraa leenjii garaagaraa keessatti leenjii siyaasaa waraanaa fi ogummaa fayyaatiin kennaa ture xumuruun leenjitoota isaa tibbana eebbisiisee jedhame. Cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa jirutti xumura gochuun nagaa waaraa bilisummaa sabaatii fi walabummaa biyyaa uummata Oromoo gonfachiisuuf qabsoo taasisaa jiraachuu kan ibsu WBOn zoonii giddu galeessaatti leenjitoota haaraa leenjisaa ture eebbisiisuu isaa ibsameera. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Jaalsanyii Nagaasaa seenaa keessatti waan badaa fi gaariin ni jira jechuun ibsan. Nuti dhaloota waan badaa irraa barate daandii qabsoo sirrii filatuu fi waan gaarii jabeeffatudha jedhan Jaalsanyii Nagaasaa. Loltoota ogummaa fayyaa barataa turaniifis haasaa kan taasisan ajajaan zoonii giddu galeessaa Jaalsanyii Nagaasaa ogummaa loltummaa biratti ogummaa fayyaa horachuun dirqama lamaaf kan isin qopheessu waan ta'eef dirqama kana ba'uuf naamusni fi jabinni keessan murteessaadha jedhaniiru. Dhukkubsataa karaa xiinsammuutii fi qorichaatiin yaaluuf waan deemtaniif naamusni keessan ijoodha kan jedhan ajajichi miseensota waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoos ta'e nama dhukkubsatu kamuu waan qabdanii yaaluun dirqama ogummaa fayyaa namatti kennuu fi hojii irratti isin eeggatudha jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Sirna eebba marsaa galmee seenaa mooraa garaagaraatti gaggeeffame kana irratti miseensota koree hojii raawwachiiftuu ABO WBO fi ajajaa WBO zoonii giddu galeessaa Jaalsanyii Nagaasaa dabalatee qondaaltonni miseensonni WBO fi jiraattonni naannoo sanaa argamaniiru jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork maddeen waraana bilisummaa Oromoo wabeeffachuun gabaaseera. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad Keeniyaa Naayiroobiitti miidiyaaleedhaaf ibsa kennuu diduun himame.
Daawwannaa hojii guyyaa lamaatiif Keeniyaatti kan argaman ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad pirezidaantii biyyattii Wiiliyaam Ruuto waliin miidiyaaleedhaaf ibsanii kennuu jedhamee eegamaa osoo jiru osoo hin kennin hafaniiru jedhameera. Hanga kamisa guyyaa boruutti Naayiroobii kan turan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad hariiroo biyyoota lamaaniitii fi haala naannoo baha Afrikaa irratti pirezidaantii Ruuto waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Kibxata sa'aa booda magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii kan galan ministeerri muummee Itoophiyaa kun roobii ganama har'aa ammoo masaraa mootummaa Keeniyaatti simannaa guddaan taasifameefiiti jira. Simannaa kana booda dureewwan biyyoota lamaanii miidiyaaleef ibsa akka kennan sagantaan ba'ee akka ture The Star gabaaseera. Haa ta'u malee miidiyaaleen argamuun dureewwan lameen gara masaraatti erga ol deebi'anii booda sababa karoorri jijjiirameef ibsi miidiyaaleedhaaf kennamu hafuu isaa gaazexeessitootatti himameera jedhameera. Sababa karoorichi jijjiirameef garuu ammatti wanti ibsame hin jiru jechuun BBC'n gabaaseera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad pirezidaantii Ruutoon guyyaa erga aangoo qabataniiti yeroo jalqabaatiif daawwannaa hojiitiif Keeniyaa kan dhufan kun kan jalqabaati. Pirezidaantii Ruutoon kibxata waaree booda ministeera muummee Abiy waliin ta'uun giddugala ICT Summer Business Park jedhamu eebbisiisaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad yaa'ii eegumsa naannoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii ja'affaa wiixata gurraandhala 27 2024 jalqabuun hanga jimmataatti turu irratti boru akka hirmaatanis ni eegama. Ministeerri muummee Abiy daawwannaa isaanii kana irratti walta'iinsaawwan nageenyaa fi diinagdee irratti pirezidaantii Ruuto waliin marii akka taasisan gaazexaan biyyattii The Star gabaaseera. Mariin dureewwan biyyoota lamaanii keessattuu haala Itoophiyaan buufata lamuu itti fayyadamtu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu gabaasni The Star kun ni akeekama. Ministeerri muummee daawwannaa isaanii Keeniyaa guyyaa kamisaa xumuruudhaan daawwannaa hojii guyyaa sadiitiif ammoo biyya ollaa Keeniyaa kan taate Tanzaaniyaatti akka imalanis himameera. Pirezidaantiin Tanzaaniyaa Saamiyaa Suluhu Hassan ministeera muummee Abiy waliin dhimmoota walitti dhufeenya diinagdeetii fi dippiloomaasii biyyoota lamaanii irratti akka mari'atan Ministeerri dhimma alaa Tanzaaniyaas ibseera. Dureewwan lamaanis dhimmoota geejjiba qilleensaa, dhiyeessii humna elektirikiitii fi dameewwan kaan irratti mari'achuudhaan walitti dhufeenya duraan qaban cimsuudhaaf waliigaltee waliin ni mallatteessu jedhamee eegama. Haa ta'u malee ministeerri muummee Keeniyaatti maaliif miidiyaaleedhaaf ibsa kennuu didan kan jedhu ammatti gama mootummaa Itoophiyaatiinis ta'ee gama mootummaa Keeniyaatti wanti jedhamee hin jiru. Oduu keenya isa biraatiin Wallisaa Sa'aad Awwal dabalatee namoonni manneen hidhaa Walloo magaalaa Kamisee keessatti argaman lakkoofsaan 90 ta'an hidhaarraa bahanii jedhame. Wallisaa Sa'aad Awwal mana hidhaa Walloo magaalaa Kamisee keessatti kana dura akka malee rakkachaa kan turee fi gara waggaa 3tti kan dhiyaatu mana hidhaa keessatti kan dabarsedha. Artistiin cimaa fi jaallatamaan uummata Oromoo biratti bakka guddaa qaban Sa'aad Awwal yakka tokko malee waggaa 3 erga hidhamanii booda hiriyoota isaa faana arra gadhiifamaniiru jedhameera. Daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biraatiin hanga olitti dachaa nutti yeroo gaarii qabaadha.